keessanuu ijoollee ilmoo fedhan rabbiin akka ilmoo kennu du'aayii godhaatii isin jedha. Kun bunni keenya sana fakkaata. Sinita obbaa'u isin jedha hundaafi. Kanadha uummata keenya du'aayii godhaafi nama hin qabne nama haa kennu. Nama fayyaa qabne rabbi fayyaa guutuu haa kennu. Nama immoo dunia fayyaa waan nyaatanii waan yoo qabaatan rabbi immoo kan itti guutaa duniyaan hawwinaa isin jedha hojjechuudha. Egaa biyya ambaa warreen jirtan hundi keessanuu rabbiin yeroo hunda akkasiin jedhu yaada muraada keessan isiniif haa guutu. Assalaamu alaykum ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota waan koshoo Juma'aan barakkee gaarii Jumaadha. Akkuma beekamu waxii ajaa'ibaa kana watadhee isin waliin nyaatu fedha jechuudha. Kuno qopheeffadhee jira waan inni itti daakus maashina kutta distiillee qopheeffadhee shunkurtiillee egaa haala jiru hunda isiniif waraaba akka dhuma viidiyoo kiyyaatti na hordofaa isiniin jedha. Juma'aan barakkirra hordoftootaaf kabajamtoota keenya waxiin keenyallee kana fakkaata. Waxii gosa lama godhadhee isiniin jedha. Nu asii halliccaadha. Asii immoo waxii diimaa yookiin ittoo diimaa jedhanii mitiire hundaafiyyuu kana fakkaata. Guyyaan Jumaa har'aa jechuudha. Fataa zanaa jennee bunallee dhaabbannee hollaawwan keenyallee waamne akkanatti kaa ooluu hennaa isinillee yaadaan wajjin oolaa isiniin jennaa. Laaqana gaarii akkanuuf ta'uu isiniin jedha. Bakka jirtanitti egaa jajjabaadha uummata keenya qaalii isiniin jedha. Inna kuna waxiin keenya kana fakkaata. Inna isin agarsiisa biddeen illee baafannee oguu nyaannu. Kun immoo kun akka waxii isin agarsiisee isiniin jedha. Nyaata illee waliin nyaanna. Buna illee waliin danfifanna. Har'a gaa walumaan bashaa zanaa jennee ollaa isiniin jedha. Nu haasni faana tura. Mana kiyya nazzafataa jira jechuudha. Mana kiyya nazzafadhee kaka'e immoo manuma adaamii jedhaa garuu kan namni ijoollee qabdanii beektu. Mana kiyya nazzafee kaka'e immoo gara buna kiyyaa deema kaffaa zanaa jedhee Juma'aan har'aa fataa zanaadha isin jedheera. Akkuma beekamu wallaawwan kiyya kana yaa guyyaan ani qabu Jumaati dalagaadha. Guyyaan Jumaa immoo ijaazaa keenyadha. Yeroon keessatti jalliftanii ijoollee kulillooliina ijoolleen kiyyallee akkana naa iraarsiti. Jiruun keenya akkasidha isin jedha. Jumaa akkana dabarsuufidha. Yaa guyyaa qabnu sanatti nama faana waliin dhufne yaani mana keessa malee ala baanee son ta'e warra ollaa wajjin buna danfisnee waan qabnus waliin nyaannee waan qabnus waliin dhufnaa isiniin jedha. Inshaallah rabbi akka galluu galchu haaraa kanatti waan keenis akka nu dhageessisu du'aa ma godhaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya manni kiyya naziifa miti yeroo mara ijoolleen akkana itaatti nu akkanuma guddannee jedha gun ijoollee kiyya laala. Maaliifuu nama rakkisu baay'ee nama jeeqanii namatti kennatanii qabdanii namni amantanii jechaadha. Ofuma afaana dararamuudha biyya ambaatti. Kunoo kayyaban keessa maashinni hin jiru kaarabaan hin jiru kana maashinni keenya akkana gad jedhee haraa akkuma biyya keenyaa sanaa jechuudha. Ijoolleen baay'ee waan qopheesseeyyuu ol kaadha naan jettu. Isin baadhee magaalaa keessa deemaa miti guddinuma kee kan akka uummataa. Isinaan jettu maaf hir'isaga silaa kijibnii fi guddinni abbaatti nu ulfaatu maaluma isin nagee hagu yoo feetan akka kiyya fudhachuu yaalaa malee akkasuma harakaata hin hodhiinaa isiniin jedha. Ijoolleen qaqalloon hundaafi mana kiyya xaragee fixee afurruun ajjite dhuguma jettanii si afurdinicha mana kiyya amma xaragee fixee faazanaa jedhee uffadhee dibadhee asinii bahee nyaata illee dhiyeessee hollaa kiyya wajjin jechaadha. Yoo kaameraan asiin seensisuu yaalaa yoo seeniin immoo ijoolluma kiyya faana asinii bahaa buna isinii dhaabaa laaqana waliin nyaanna. Jumaa gaarii isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya.
Egaa hordoftoota akka hojjamtoota keenya mana keenya nazafanne nyaatallee hojjetanne kun amma immoo bakka bunaa keenya jirra isinii jedha. Ijoollee kiyya faana kafataa zanaa jechaa jira. Jumaan akkas fakkaata. Cinqii fi hiraarallee iyyuu haadhamoo jiruu keenyaa jiraannu jennee fataa jechaa jirra isinii jedha. Egaa hollaawwan keenyallee viidiyoo galuu hin barbaanne. Malema kophaan jirru hollaa kana jirra kun ijoollee bitaa mirgaa jiranii sooretiin illee nuti fakkeewwan illee jira dhiisu akkasiin godhan. Innaa akkasidha isin jedha hordoftoota akka hojjettoota keenya kun nyaanni keenyas kana fakkaata. Bunni keenyas kana fakkaata. Biddeen illee kun ni jira. Midhaanni keenya illee maashaallah hin aaraa baay'ee gammadeedha. Oolmaan har'aa baay'ee tokko nama gammachiisa. Hedduu tokko gammadee jira. Waan isin irraa hafadhu kun hin bareedu akkasumaanitti yaadatanna. Hin bitadha jedhee gabaarra deeme baay'ee qaaliidha jechuudha kan farshaa kan bunarraa hafatan kana. Maal abbaa isaatii maaliif yaadu ofii kiyyaa maatiin hojjetanne jedhee kun adii kan hojjetadhe jireenya keenya kan jireenya burreessuun ta'in jireenya adii akka nu bareedu nuuf haa ta'u jedhee tanii yaade lafaan akka hojiin baay'eellee nama gammachiisu nama jeeqanii bitaa mirgaa taasisa guyyii yoo sababu. Akkuma ta'e immoo hojii hojjennu jennee teenyee jirra. Akkuma isiniin jedhe farshaa kanaa ofii kiyyaa hojjetadhe hin bareedu yaadatti kennaa. Isin waan tokko gabaarratti yoo isinitti qaala egaa akkuma kiyya aaraati waan tokko hojjetattu yaadaa isiniin jedha wanti yaadamee hin ta'in hin jiru ani waan gabaarra deemee ma'aanii jechuudha haaraa bitatu fedhe namarratti argee adii kana baay'ee natti tolee jechuudha. Hogguun gaafa deeme gaalii na jalaa kanaan ofii kiyyaa hojjetadhee isiniin jedha. Innaa hordoftoota keenya yeroo baay'ee haati sabsee gartuu buna dhuguu jaalatti naan jettanii kophaa buna dhuguun jaaladhu nama faana galu. Immoo namni kaameraa galuu barbaadu hin jiru baay'eedha jechuudha. Namni kaameraa hin jibba ilesu. Kaameraa hin jibbaa namni kan maamilma hin galchine isiniin jedha malee nama malee kawaa hin tolu. Jibbaa namaallee hin qabu. Akkuma beektan immoo namas baay'ee ni sodaadha. Ofiin jedhanii asiqii taa'es. Namni magaalaa kana yoo itti dhiyaatanis rakkoodha. Yoo irraa fagaatanis rakkoodha. Akkamitti nama faana jiran iyyuu baay'ee nama dhibaa jechuudha. Firaankiin kalee kodhe irratti immoo yaa haadha saantee wallatti gattaa'ii ofitti hin farrisiin masaanii sitti dhufti naan jettanii maal godha farrisee dhiise yoo abbaan fedhe waa dirqamaan faadhiisi jechuun hin danda'u. Rabbiin haala akkisuu jedha du'aa godhaati warri masaanii dubbisan du'aa ummatti yeroo isaanillee homaa gochuu hin danda'u isiniin jedha. Kabira immoo abbaa sabbee waliin dhokfadhu guddaa yommuu keessaa dhokfadhu. Abbaa sabbee waliin dhoksee hin danda'ettanii rabbiin waan jabaate hunda haalaa yoo fudhatanii haa fudhatanii inni tole jedhee yoo deeme kan qabuu danda'ettanii yaatu isin nama qabuu hin danda'u kanaafiyyuu haa deemuu deemanii teenyaanis haa taa'uu jedheetuma dhiisee waa umarratti roobsuu mala dhiisee waa takka waan dhufuu hin danda'u yaani ilma namaa kana wal gorsitu wal amantuu walitti yaanii amanamuu waan guddaadha. Amantaa sana amanamuu yoo dhiibe homaa gochuu hin danda'u. Immoo akka fariyaatti illee akkuma jedhamee ture egaa inni akkuma sanaa ni bitadhaa ni danda'a. Humna qabeenyaa rakkoo hin qabu garuu kan irra miidhamu dubartii jaalalma dhiiraati. Kaan jettiin mataa kana zorsitee jedhanii masaanuu mana kana dhuftee waldaa akkana mataa naannessa baasatee wali. Waan hin jirre kana qalabataa oola. Kaan fideedhaan kaan godheedhaan kaan baaseedhaan booda immoo fiiroo gubate hundaa mana hariyaa jechuudha. Akkasidha kanaafuu isiniin kun yaaduma nuti kennitanii firaantii wal gochuun immoo akkasuma hammeenya hin qabu. Ofitti barreessuus hin qabu. Waan rabbi jedhe tokkoon oolle rabbi baasuu kana jiruun namaan madii gamtii rabbi tokko kanaan nyaatulti. Jiruu jechuun egaa waan qoosaa miti. Jireenya ofii hedduu jabaattuudha. Waan taphaa miti. Kanaafuu jireenya keessatti mudannoo hedduu jira. Rakkoo hedduu jira keessattuu dubartoonni waan hedduutu isin mudata.
mudannoo kana keessa hunda darbitanii rabbiin keessan itti kadhatee malee daftanii murtee hojjechuu daftanii hojii namaa dhaga'uu waan akkasii jireenya keessatti fayyadamuu fi qabu homsa barbaachisa. Akkasiin jedha ijoolleen immoo bakka hojjetanii midhaanii qofaa iddoo garaana nyaatte eegan yeroo amma tashanii garuu ilmoo marganne du'aa'ee naaf godha jettee komantiilee barreessitee jirti du'aa'ee ani siif godha kamataa kiyyaatti hordoftoonni kiyya immoo hundi keessanuu ijoollee ilmoo fedhanii rabbiin akka ilmoo kennu du'aa'ee godhaa fi siin jedha kuna bunni keessa sana fakkaata siin taa'u siin jedha hundaafii kanadha ummata keenya du'aa'ee godhaa fi nama qabne haa kennu nama fayyaa qabne rabbi fayyaa guutuu haa kennu nama immoo duniyaa fedhite duniyaan fayyaa waan nyaatanii yoo qabaatan rabbi immoo kaan itti guutaa duniyaan hawwinaa siin jedha hojjechuudhaaf egaa biyya ambaa warreen jirtan hundi keessanuu rabbiin yeroo hundaa akkasiin jedhu yaada muraada keessan isiniif haa guutu rabbigaa walii galtee hunda keenyaaf nuuf haa kennu har'aaf waan kun kana fakkaattee oolte